بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الحادي عشر باب نقول تكفى راتي المعية معية والجنجرين ربي لمن ما خنا والجنجرة وقاجن والجنجرين سنة كم ربي لما خنا والجنجرة هم خنا كيس كام راجع لمن ما تجين ربنا على خمينجرة هنا ما الجنجرة ربنا رشيق بطل تيجي النجرة أما لمن ما تجنجرة تيجي ربنا حال خمت ربي لمن ما خنا والجنجرة يشوف كيس كام راجع سبامني خدا تكفى أثبت الله لنفسه في كتابه أثبت الله الرقاس سبتشيسه نفسي لبو في لبو يساتف سبتشيسه جرام في كتابه كتاب ساقي ستجدون بام وعلى لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد الرب يرجما يسات رت الله رب سبتشيسه جرا أنه مع خلقه أنه الله ما خلقه وما مساخنا وجين جرا وما ساتنا وجين جرا يجو سبتشيسه ربين المخلوق وجين جرا جابا isine wajjin jira ugaanum jehu ishee wajjin nu wajjin jiraachuu isaa kana quraanaa fi arraba ergama Allah irratti illee sabachiisee jira. ومن أدلة الكتاب Adillaa gartee kitaaba quraana kanarraa adillaa quraanaatirraa tajirtu قوله تعالى jecha Allahaati jedhuun bam هو معكم Allahaan isinii wajjin jira Allahaan isin kanaa wajjin jira أينما كنتم bakkuma isin taatan marattu Allahaan isinii wajjin jira een wajjin jira bakkuma isin taatan marattu Allahaan isinii wajjin jira ugaanum jehu akkan wajjin jiru kunoo sabachiisaa jira. وقوله تعالى ammallee adillaan jecha Allahaati Allahan san ol ta'ala ta'en أن الله Allahaan kun مع المؤمنين muumintoota wajjin jira jedhuuba Allaha muumintoota wajjin jira jechuu kana Allahan nu mirkaneessa. قوله تعالى ammallee jecha Allaha kana duuba إنني معكما gaariidha innanii maakumaa ani isin lamaan wajjin jira Muusaa fi Haaruun rabbiin akkana jedhan أسمع niin dhagaya waaraanin argaa jedha kana jechuun amma dhagayittiin isin wajjin jira ni fassaree jedhan ammaa sitti laa innanii maakumaa ani isin lamaan wajjin jira mee kamin nu wajjin jira isaan lamaa wajjin akkamit jira asma'u niin dhagaa waara niin arkaa jedha arkaanin isin wajjin jira dhagayittiin isin wajjin jira neelaan dhokottan jechuu isaati jenna. Firaa'oonaan kun dhiiroo yoonii fi gaafas duraatu qabadii takkaa jira. Musaa kanaatu hoskiin nama dha'ee jeesee mira gurbaan robanii Israa'el tokko. Saniif warri Firaa'oonaa kun eeggata. Har'a ergamaa godhee ugaa rabbiin isaanitti ergatu duuba gaabadii kanaati jira akkami. Ajjeesuun firraa sodaadhaa jennaan deemaan sodaatina. Inni nimaa akkuma asuma waara niin harka niin dhagaa namaamtuun isinitti deemu sun niin harka waan hin taane isinirra mareetu sun niin dhagaa deemaa uumaa. namni waa isin godhun jiru hojii akkasin rabbiin oofa jechuudha. ومن أدلة السنة Adillaa gabaabseetu manga kana nuu fuudha. Adillaa hadiisaatirraa sallallahu alaihi wasallam jecha ergamaa Allah kana jedhuuba والإيمان irra caalaan imaanaa jedhuuba gaa'een تعلم anta alamati beekuudha. أن الله معك Allahan si wajjin jiraa kana beekuudha. أينما كنت Bakkuma taate marattu jedhuuba Allahan si wajjin jiraa kanaatti beekuudha. Bakkuma taate marattu bakkaan hin jiru maranna wajjin jira jettee. Kana jechuun gaa hadiisni kun akhrajahu Xabaraaniyyu fil Kabiir wal Awsat kamaa fi Mujma' az-Zawaa'id keessatti akka jirutti Xabaraanitti odeesse kitaaba isaa Awsat kan jedhamu keessatti kitaaba isaa Kabiir kan jedhamu keessattii fi Awsat kan jedhamu keessatti odeesse. Biheeqilleen fil Asmaa wa Sifaat keessatti Abu Nu'aymilleen Hilyatul Awliyaa kitaaba jedhamu san keessatti odeessee jira. Haa ta'u hadiisni kun daciifa jeni. Daciifa wadaafoo fi sahil jaami keessatti hadiisni kun daciifa jechuudhaan baafamee jira jeni. Illaa duufi isaatiillee bakka sanatti deemanii ilaaluun bareedaadha jechuudha. وقوله صلى الله عليه Alayhi wasallam gaariidha mallee jecha ergama Allaha kana صاحبه أبي بكر saahiba isaa Abbaa Bakriitiin kan ni jee kanaa jedhuuba هما بالغار haala isaan lamaan goda gartee sawri san keessa jiraniin jechuudha. Godaansaaf hoggaa makkarraa baanii deemanii gaara san keessa dhokotanii gaariidha jechuudha. Akkasitti duuba goda san keessa dhokotanii jiran. Yeroo san gaa kuffaarri Qureeshii kun gubbaarra dhufee mul'annaan maal jeen duuba لا تحزن nu harkanii kamiin tayyeenni yaaddoynaan
laa taazanii yaaddawin jeen duuba إن الله Allahaan nu wajjin jira hin yaaddawin jee egaa duuba dubbate rabbiilleen jechuma isaa kana egaa quraanaan dubbatee nu addeeyse وقد أجمع dhugumatti waliif galee jira على ذلك kanarratti waliif galee jira سلف الأمة salafni ummata kanaa jedhuuba وأئمتها imaamman ummata kanaa akkuma jirutti waliif galee jira jedhuuba والمعية في اللغة ma'iyyaan tun luqaa keessatti hoggaane filaallu مطلق المقارنة muxlaquma gartee muqaaranaati waluma qindaa'uu jechuudha gallakkifneetuma akkanuma waluma qindaa'uu gallakkifamtee ilaalamtu takkaa jeesin kun والمصاحبة wal musaahabati المصاحبة mutlaquma musaahabaati walis saahibumaa fi walitti gartee mallee muqaaranaa ta'anii walitti waan takkaa hojii walitti qindaa'anii harkammaatu ma'iyya jedhama jechuudha amma gaafa ma'iyyaa jennu akka luqaatitti wannummaan lamaan ture amma kun wal bira jirti mire ma'iyyummaan ummata marra dubbifamti mutlaqa muqaaranaa matuma wanni takka lamaa walitti qindaa'itee harkamuutiin akka luqaatitti jechuudha ma'iyya jechuu ni dandeenya akkasumatti wal musaahaba wanni takka walis saahibdee harkamuma kanaane akka luqaatitti wanti jechuu ni dandeenya ma'iyyaa jennaan jechuudha laakiin لكن garuu kan haa jennu مقتضاها wanni isiin tun faraddu ma'iyyaan tun walaazimuhaa ولازمها laazimni isii wanni isiin tun lazzamtu يختلف wal dhabuudha dandahaaya باختلاف الإضافة biikhtilaafi idaafati wanni gaa isiin itti hirkifamtu san wal dhabuudhaan jechu wanti idaafaa isi godhamtu san wanti waan kara sanitti hirkifamtu san wal dhabuudhaan wal dhabuu dandeesse jechuudha. وقرائن السياق Qariinaa gartee mallee oofaminsa haasawa sanii jechuudha waan achirraa nama hubatamu san saniini gartee wal dhabuu dandeessi jedhuuba والأحوال haalowwan gara garaa wal dhabuudhaan egaa wal dadhabdee waan adda addaa taatee argamuu dandeessi malee akka luqaatitti mutlaquma muqaaranaatii fi musaahabaati jennee ilaalla jechuudha. Wal dadhabinsis wantoota keessa ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoonni walgaa wal dhabde muqaaranaan tun gaammatu lamaa wal qindoofte muqaarana jennaan. Namni lamaa walitti ma'iyyummaa qaban jennaan. Namni lamaan wal qindaa'ee argamu namaaf himmatunis wal dhabde. Waan adda addaa haa beeladaa fi beeladaan ammoo gaa wal qindeessu. Ma'iyyummaa qaban jennaan akkasitti waan adda addaa keessa ilaalamtu malee mutlaquma muqaaranaatiif musaahabaa jennee ilaallaa dhamma isin. Gaariidha. Qariinaa oofaminsa haasa'u sanii keessatti illee wal dhabdu jechuun tila. Oofaminsa gaamma lukaan bal'aa mire. Waan tana keessatti ammoo gaa ma'iyyummaa sii dubbanne oofaminsa haasa'u biraa keessatti illee ma'iyyummaa hoggaa finnee dubbannu wal dadhabuu dandeesse jechuudha. Kanaaf isan garaa gara ta'uu dandeessedha. Gaariidha. Qariinaa jechuun wantuma kana jechuu laalamma. Waanuma gartee hoggaa haasaa kana oofan keessa namaa mul'ataa kana jechuudha. Gaariidha. Ikhtilaafa gartee waan itti hirkifamtuutii fi qariinaa jechuun waan akka ragaatitti waan san keessatti ati fudhattu kana. Waan akka ragaatitti hoggaa wanta akka dubbattu ati qabattu. Kana jechuun oofaminsa haasaa kana keessatti amma dhufinsa masiitii bara. Haasa'u tokko hoggaa dubbattu waan ati irra dhaabbattee dubbattu san qariinaan haasaa amma isuma sana. Wanti ati irra dhaabbattee dubbattu kuni oofaminsa haasa'u sanii keessatti isii bakka biraatti ati dubbattee wal dhabdee argamu sana jechuudha. Gaariidha maal jedhuuba تقتضي karaa gariin faraddi jedhuuba اختلافا ma'iyyummaan tun waliin laaqamtee argamuuf haadha faraddi karaa garee كما يقال akka jedhamutti جعلت الماء ma'allabani مع اللبن aannaniin godhe bishaanniin godhe aannanii wajjiniin godhe bishaan kana aannanii wajjiniin godhe akkati jettu kana bishaan aannanii wajjiniin godhe jettan magaa bishaan aannanii wajjiniin godhe jechuun waliin neeyxe muqaarana gaa wal qindaa'ee mireemma kun ammoo waliin laaqamee mire ma'iyyummaa qaba hojii jira yeroo garii ma'iyyummaan tun ikhtilaaxa waliin laaqamtee argamuuf haadha faraddi gaariidha maal jedhuuba تارة تقتضي tahdiidan تهديدا yeroo garii numaa doorsisaa fi وإن دارا ginninallee faraddi jedhuuba كما يقول المؤدب mu'addibu كما يقول المؤدب akkuma jedhutti jechuun almu'addibu inni adaba nama barsiisaa ta'e الجاني gaariidha inni gartee mallee nama adabaa ta'e daanyaas haa ta'uu gaa duuba liljaani jechuun quxxaaf xariiq jechuun liqaaxee xariiqi shiftaa ta'e nama karaa nama muree akka namni karaan dabarre nama godhu kanamarraa hawaasaa hamuun akkuma jiru kana
اذهب ديمي نماتو فإنا معك فأنا معك فأنا معك بكفيتي جراد دون سماو جنين جرا سلا ديم أكيد شغنا سجنين جرا قوي نافسي كيجو قوي نافسي ولا قر أكما فيتي جراد دو نافسي حالة توان كان ديفنن ولا قر كيجو إندي سوغا ما سجنين جران كنا مكا ولندم نلا لازمتو بشاني في أنا وجي جرا نقول نبر ولا كمير جمو كنا مره as deebine deeman sojjinin jira hoggaa namticha daba nama barsiisu ji'een wala garra silaati deema hoggaa ji'een kana an sojjinin jira hoggaa ji'een hojii jireenyi kun akkami gaamma wal dhaba laalka deemsarra wal dhabaan jiru ati badii kanatti deebinaan sidhii sun taa'u jechuma amma isin nee laaboo hin dandeessu dhaqa wajjuma jirra jechuun ni qabamta qabuma kiyya laaboo hin dandeessu kaannaniif bishaan waliin laaqame akkasitti bakkaa bakka wal dhaba haasawaa keessatti soggaa deemtu wal dhaba amma kun ibisanis waan addaa ta'e maal jettee duuba karaa garii numaatu ni faradaaja maal jettee duuba nasran tumsafaadha faradagaa mayyummaan tun namaa tumsuufaa keessatti farada kanaa murtii godha nama san gajjabeessuufaa jedhuuba akka nama jedhuuti bihi nama gartee isaan dirmachuu barbaade tokkoon akka nama jedhuuti waan si wajjiniin jira an si wajjiniin jiraan siin jee si cinaa jira waa takkanuu si gargaara umaa takkallee hin dhiphatin ilaa ghairi zaalika imdi ilaa ghairi zaalika gara waan kana malee jiruutti deemgaa waa hedduu jira dubbiin kana fakkaatu akkasumatti itti oofe gaarii waan gartee malee dhugaa dhagaa waan kanaa wajjin wal qabaturraa hatee jedhu waan kana malee jiru sanuu wantoota gartee waa gaafeddii godhan takka waa murteessan irraa kan ta'e jedhu gaariidha tawal dadhabduu taate laal isiin sanuu ikhtilaafi idaafati wanni gaa wanti saditti hirkifamtu wal dhabuudhaan tawal dadhabdu qariinaan haasoo saniitiif haalli gartee waan dubbatamuu sanillee wal dadhabuunillee wal dadhabdu dubbiin akkuma sanitti deemti gaa eessa wajjiniin jiraan tune haalli wajjin jireenyaa kun akkaatuma sanin laalamaa deeme jechuudha. maal jette duuba akkaataan labsii kanaa jedhuuba inni sanu alaikum salaam kawal gaxxamaa ta'e fi asli ma'anaahu hundee gartee hiikkaa isaa maanaa isaa kana keessatti gaa kawal dadhabaa ta'e kawal dadhabuusi muqtadaahu wanni gartee mallee labsiin san silaa faradu kawal dadhabee dhufu jedhuuba وحكمه حكم ساد الله كوالدبو سكما كانت المجرى والدبو دانجت والدافات وانتورني غرازو سنت اركفما والدبو فودافي قرينا نتشغيست تغاسلا جرت وكادان ديمتازو سنة والدبو دان غرين نما غرتيني آما جوان سنين مشككا جتشو لفزينا مشكسي سجي إلا لاو جدو بوان سنين بتشكيك المستمع shakkisiisuudhaaf jecha almustamii nama dhageeffatu namticha waan san caqafatu dhageeffatu kana shakkisiisuu isaatiif jecha hal huwa salafziin kun min qabiilil mushtaraki noocii gartee mallee dhugaa dhagaa gosa waa wali sharrakuu sanirraa himoo lafzii wali sharrakee dhufu san gosa gartee mallee dhugaadha lafzii gartee mallee wali sharrakee dhufuuti moo sanirraa himoo laziinni sanuu ittaada jechuun ka tokko ta'ee dhufu labziin isaa tokko ta'ee dhufee kamaanaan isaa wal dadhabee dhufuu san gosa sanirraa himoo dhiironni kun waan saniiniti jee shakka jegaa gariin namaa kan shakkisiisutu jira nazaran laalee jechuun kana laalee liikhtilaaf jechuun wal dhabinsa muqtadaahu wanni labziin san faradduufi hukmii labzii sanii kana gaa duuba ka wal dadhabu laalee akkasi shakka jee duuba gariin namaa kunillee mayyaalee waan akkasitti jechuudha. Labzii garii isiin takka taate dhiiroo waan garagaraati moojii kan namni irraa shakku santa. Labziin gariin ammoo gaariidha taggaatee mallee akkasii santu jira jechuu isaati. Oohuwa yookaanuu inni kun min qabiilil mutawaaxii noocii gosa waan wal gaxxamee dhufuu sani moojii shakka gaa haadha gabu kun. Alladhi ittahada labzihu
inni sanuu ittihada jechuun ka tokko ta'ee dhufe lafziin isaatii fi ومعناه maanaan isaatillee ka tokko ta'ee dhufe san immoo نظرا moomattaada waan lafziin isaa tokko ta'ee maanaan isaa adda adda ta'ee dhufu moo lafziin kun gosa sanirraa immoo waan lafzii fi maanaan illee tokko ta'ee jee kashakku lafziin gartee mallee dhugaadha fakkaataan gaamma mayyaa kanaa lafzii akkasii dhufu saniiji lafzuma san keessa bara hiikaan isaatii fi maanaan isaa dhiiroo takkamoo waan sana hojii wal fakkaatamoo jee kan namni shakku san garte sana hojiin isiin tun takkittiidha jechuu isaati inni maxxaqee hojjetu نظرا laalee jedhuun أصل المعنى aslii maanaa isii san laaluudhaan gaawwanni tun maanaan siiti fi lafziin siitillee waan takkittiidha hoggaa aslin laallu bakka kanattillee wal dhabde gosa kanarraa immoo lafzii gartee lafziin si takka taate hiikkaan si wal dadhabee dhufu hiikkaa garagaraa bakka adda addaa kannatti sanirraa immoo jee kan namtichi laalu akkaataa sanirraa jedhuuba isiin tuni والتحقيق taqiiqni dubbiidha gaa dhikru ishee alaa wajjii laqqi jeniin taqiiqa kana waan takka karaa haqaati irra dubbachuudha jechuu waan biraa dhiifte taqiiqni dubbiidha jedhuuba annahu mayyaan tun jedhuuba noon gosuma takka من المتواضع gosa gartee mallee gaa lafzii maanaan isaa lafziin isaatii fi maanaan isaatillee wal gaxxamtee dhuftu san sanumarraa jedhuuba dubbiin haqaa waa'ee mayyaa kanarratti لأن واضع اللغة li'anna waadi'a luqati لأن واضع اللغة kaayaan luqaadha namtichi luqaa kana kaahe وضع wadaa ni kaahe هذا اللفظ lafzii kana ni kaahe jedhuuba بإزاء القدر bi'izaa'il qadri mushtaraki بإزاء القدر المشترك muqaabila gartee mallee qadrii wali sharraktee lafziin san gaa maanaa siite hojii wali sharraktee dhufuu tokkorra kaaye abbaan luqaa san kaaye waa'ee mayyaa kana حكمه hukmiin isaa wal dadhabdee dhufuurra kaahe ومقتضاه muqtadaan isaa akkaataa isiin murteessituus gaa namaa fi haalaqa jidduutti makluuqaa fi haalaqa faa jidduutti wal dadhabdee dhufuu kanarra kaahe jedhuuba إنما هو inni kun katee gaa hoggaa laalamu بحسب الإضافات hasabuma gartee gaa wantoota karaa isaatitti hirkifamee laalamuu saniinii jenni gaa kalaalamumma والقرائن hasabuma qariinaan isaa kun gaa laalamu kanaani gaa duuba addaan baafamee laalama jedhuuba بأصل الوضع kaayaminsa gartee mallee dhugaadha hundee yookaan jalqaba kaayaminsaa sanii miti لكن waan karaa isaatitti idaafaa godhamu akkaataa deemsisaa kanuma amma dababaafnee laallu kana keessatti kalaalamaa jiru inni kun laakiin akkanaa jennu lammaa kaanat hogguma taate isiin tun jedhuuba noo'an qaasan gosa gartee kophuu takka hogguma taate waan lafziin siitii fi maanaan siitillee gaa wal gaxxamtu takka irraa hogguma taate humaa rakkoon takka illee hin jirtu isii tana kassisnee qopheessinee fiduun lafzii takkatti qopheessinee fiduun waa rakkina tokkollee hin qabuu jaa waa'ee maanaa isii kanaa fi gaa lafzii kana keessatti hoggaa isiin dhufte lafzii gartee mallee mayyaa kana gaa isii haaliqaa kana qopheessinee ilaaluu keessatti maa rakkina hin qabuu jaa dubbii gaa ulfaatu takka bakka kana darbu jira haasawni isaatillee gaa namaaf haamamuurra yoo ulfina kan qabaatu taate wanni dhimma asitti dubbachuu jiru lafziin mayyaa tuni adeemsa keessatti wal dadhabde jechuudha waa'ee nama makluuqaa fi haaliqaa keessatti dubbii keessa dhufte san keessa wal dhabdi tajaa rabbii kanatti hoggaa laallu immoo mayyummaan rabbii kun takaasitti fi aammii qabdi ta makluuqaatiin addaa kophuma laalamti jechuu akeeku jiran dhimma hoggaa dubbiin kun si adda bahe dhugumatti fagalee jira yaa lafziin mayyaadhaa tuni ilallaahi tagara allaatitti hirkifamtuu taate tun jedhuuba daleessifamaadha fi haqiiqatihi haqiiquma isaa keessatti daleessifamaa jira haqiiquma siitti ilaalama laafii majaazihii majaazi isaa keessatti miti haqiiqaa keessatti daleessifamaa jira yaa غير أن معية الله akkana haa jennu gaa mayyaa allah haa tanaatu خلقه khalqi isaati wajjin jireenya haaliqni gartee qabu kanaatu معية تليق به wajjin jireenya gartee haaliqa ammalu akka makluuqni wajjin jiraatu kanaa miti jechuudha malee dubbiin ليست كمعية المخلوق للمخلوق hin taane isin akka mayyaa wajjin jireenya makluuqni makluuqaa wajjin jiraatu kan hin taane بل bal hiya هي dhugumatti isiin tun jedhuuba alaa jechuun irraa oli sanirraa oli jedhuuba أكمل gaariidha wakmalu irra guutuudha wajjin jireenyi haaliqni makluuqa isaati wajjin jiraatu kun
makhluuqni wajjin jiraatu kanarra guutuudha ولا يلحقها isii kanatti hin dhaqqabu jedhuuba اللوازم lawaazima wantoota nama qabaturraa والخصائص wantoota makhluuqa kasasamu kanarraa ما يلحق معية المخلوق للمخلوق waan Allah kasasamu kanarraa maa yalhaq wanni nama dhaqqabu takkailleen hin jirtu gaariidha maa yalhaqu mayyatal makhluuqi wanni dhaqqabu wajjin jireenya makhluuqni jiraatu kana lilmakhluuqi makhluuq akka isaati wajjin gaa wajjin jireenya makhluuqni jiraatu kanarraa wanni khaliqaa sanitti dhaqqabu takkailleen hin jirtu yaa walitti hin dhaqqabu jechuun garaagara هذا ifham haza dubbiin kanaa kana kanatti hubadhuuja وقد فسر بعض السلف معية garii warra dabree kun fassaranii jiranii jaa ma'iyyatallaahi الله wajjin jireenya allaha kana خلقه khalqi isaati wajjin jiraachuu kana gaa rabbiin makhluuqaa wajjin hin jiraa innani ma akkuma hoggaaju akkuma san gaa ammaasi rabbiin isin wajjin jira hoggaajee dubbatu kana fassaree jira bi'ilmihi علمه بهم allahan isaan beeku kanaan fassarame rabbiin ni beeka ummata kana beekee beekumsaa wajjin jiraa jechuu kanatti hiikamee jira jedhuuba هذا تفسير المعية kuni tafsiirun hiikaa lilma'iyyati ma'iyyaa kanaaf ta'e ka gariin san jirtu wajjin jireenya ibaadi lawaazimiya لوازمها garii wantoota gaa ma'iyyaa kanaa wajji wallazzama wal qabatuu gaafa laallu kuni ma'iyyaa makhluuqni khaliqni makhluuqaa wajjin jiraatu ilmii wajjin jiraachuun kuni jeet akkana fassare garii warra dabree jedhuuba غرضهم به gaariidha waqaraduhum bihi وغرضهم به dantaan isaanii jechuudha garanni gartee warra salafaa san bihi ma'iyyaa tana gaa ilmii sanif fassaruu kanatti gaa garanni isaanii dantaan isaa waan kana godhaniif الرد arraddu deebisuudha على حلولية الجهمية huluuliyyaa firqaa jedhamtu tajaamiyyaa jaamitti hirkifamtuu taate sani firqaa gartee huluuliyyaa gaa warra jaamitti hirkifamtuu taate san irratti raddii godhuu isaaniiti jedhuuba الذين قالوا isaanan sanuu kan jedhan jedhuuba إن الله بذاته allahaan zaatuma isaatiin bootaa cufa keessattuu argamaadha warra jaan san irratti raddii godhuu keessa jira استدلوا rage godhatan isaan بنصوص المعية nafsuma gartee ma'iyyaa rabbii wajjinin jira makhluuqaa wajji jee dubbatu ta quraanaa tana ta hadiisaa tana kana gartee ragaa godhate jarri sanis فبين هؤلاء السلف ni bayyansa jarri warra salafaa sane أنه laa yuraadu لا يراد shaanii haan laa yuraadu hin fedhamu للمعية ma'iyyaa wajjin jireenya gaa rabbiin isin wajjinin jira adillaa keessa numjuu kanarra قول الله allahan ta'uun faradu jechuun fedhamu nu wajjin allahan ta'uun hin fedhamu waan kanarra بذاته zaata isaatiin nu wajjin ta'uun irraa hin fedhamu yaa فإن هذا kuni gaa rabbiin zaataan nu wajji jiraachuun kuni حال muhaaluun jechuun muhaali waan agliin namaan sawwaranne waan agliin namaan fudhanne عقلا وشرعا muhaala jechuun maalaa tasawwarul aqlu aqlan aqlii fi sharan shari'atti illee waan agliin namaan sawwaranne dubbii kana rabbiin nu wajjin gabbee jiraachuun لأنه akkana jennu gaale annahu inni kuni ينافي yunaafi ni dhabamsiisa jedhuuba ما وجب من علوه waan wajjabee jiru san min uluwwihi ulugummaa isaa ol teensa isaatirraa waan namaa wajjabee jiru kana garte isa kana dhabamsiisa egaa nu wajjin jira hoggaa jenne asuma gabbeen hojii jira yoo jenne ol teensa gartee achitti ol teeyyu san dhabamsiisa waan ta'eef gaa hin je'amu ويقتضي ni farada kaan tuhiixa bihi تحيط به isaan marsuullee ni farada dhiis مخلوقاته makhluuqni isaa gaariidha makhluuqoowwan isaa kun gaa isaan marsuu kanallee gaa ni farada وهو محال kunis muhaali waan agliin namaan fudhanne rabbiin wanni takka ka isaan marsee argamu ni jiraare hin jiru jechuudha kanaaf dubbiin gaa rakkoodha qabdii yoo akkasi kalaallu taate jedhuuba معية الله لخلقه aqsaamu ma'iyyatillaahi qooda gartee wajjin jireenya allah khalqii isaatiif gaa khalqii isaa kanaa wajjin jiraachuun allah qoodamee qoodama akkamitti addaan fudhamee laalamaa kayyuu kana laalame تنقسم ni qoodamte معية الله wajjin jireenya allah kun jedhuuba خلقه khalqii isaatii wajjin jiraachuun rabbii kun ni qoodama إلى قسمين gara qooda lamaatitti addaan qoodamee laalama عامة وخاصة ammatiin wa khaasatin jennee gaalaalla ammatu wa khaasatun inuma jenna takkaan isii lamaanee ammaadha ta lammaffaa khaasaadha takkaa gara ammaatiif khaasaatitti addaan qoodama العامة ma'iyyaan ammaan san jechuu wajjin jireenyi aammiidha akka waliigalaa gaa wajjin jiraatu sane هي
hiya isiin sane التي تقتضي wajjin jireenya taqtadii faraddu sane الإحاطة marsuu haaliqa keenyaa kana بجميع الخلق cufa halqi isaatiin marsee argamuu kana tafaraddu sane من مؤمن وكافر mu'minaa fi kaafirarraa katee halqiin isaa kunu وبر وفاجر wabarrin jechuun isa gaarii dalagaa ta'ee fi faajirin isa jallaa ta'e kana hundaanuu marsee argamu Allah kana gaaduuba mayyaan isa kana jedhuuba في العلم والقدرة beekumsa keessatti gaa beekumsaan marsa Allah wal qudrati dandeettiidhaan jechuun dandeettii irra danda'uudhaan wattadbiiri والتدبير amrii isaanii kana gara gaggalchuudhaan jechuudha gaa jireenya isaanii kana akkana godhee gaa jiraachisee kaan ajjeesee kaan miskila isa kana akkas godhee sultaan daanyummaadhaafi غير ذلك waan kana malee jiruun من المعاني الربوبية min maanii rububiyyati maanaa waa'ee rabbummaatiirraa katee gaa wanni kana malee jiru san ka rabbiin namaa wajjin jiraatu kana maraa wajjin jiraachuun kun maal jedhamare mayyaa aammaa jenneen laalla jechuudha mayyaa aammaa وهذه guutuu makluuqaa kana rabbii wajji jira jechuudha ilmii wajji jira quduraa wajji jira tadbiiraa fi sulxaana daanyummaa isaa keessa jiraachuu akkasuma waan kana malee jiru gaa olii gaxoofu ajjeesuu kaasu dhalachiisu akkasii gaa kana kanaa wajji jira jedhuu bawaazil ma'iyyatu المعية wajjin jireenyi kanaa kuni توجب ni wajjabsiifti لمن آمن بها namatti amaneef kamaalal muraaqabati lillaahi كمال المراقبة لله guutuu al muraaqabati lillaahi Allah tiifachuudhaan namarra wajjabsiifti wanti Allah wajjin jiraachuu kana isii guutuu taate namarra wajjabsiifti jedhuuba Allahaan sanuu jabaataa guddata haalateen jedhuuba ذلك قال النبي Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kanaaf jechaa ergamaan Allah hajii jedhuuba أفضل الإيمان irra caalaan imaanaa أن تعلم ati beekuudha أن الله معك Allahan si wajjin jira gaa bakka ati taate marattu hojii eeggaa duuba akkas akka dabarsine sana diistichi da'iifa ka jenne kana ومن أمثلة هذا القسم eegaa quraanninuu kunoogaa ni ibsa jechu irraaf nu dhuga misaala gartee qoodama dubbannuu kanarraahe قوله تعالى jechi Allah kunilleen jedhuuba وهو معكم Allahan isinii wajjin jiran jedhuuba أينما كنتم akka taatan cufattu isinii wajjin jira waggaa juumayyaan akkanaa kun guutuu makluuqa abbaanaa mireemma kana kaafiraa muumina guutuu isaan ibbaan akka isin taatan marattu waggaa juu guutuu makluuqa isaa kana baanu jira jechuudha. ما يكون من نجوى Akkamma janna kana wajji jira maa yakuun waan hin argamu min najwaa talaasatin maqoo nama sadiitirraa إلا هو رابعهم Allahan afura isaa isaanii ta'u malee jedhuuba walaa khamsatin ولا خمسة maqoo nama shaniitirraa illee hin taane jedhuuba إلا هو سابع Allahan jihee isaa isaanii ta'e mul'atu malee jedhuuba walaa adnaa min dhaalika ولا أدنى من waan ذلك sanii gadiitirraa illee gaa maqoo waan sanii gadiitirraa illee hin taane ولا أكثر ka sanii oliitirraa illee hin taane jedhuuba هو معهم Allahan isaanii wajjin ta'u malee hin taane aynamaa kaanuu أينما bakka isaan argaman cufattu jedhuuba gaa'ee rakkoon takka illee hin jirtu gaa rabbi walumaan jira jechuudha lamma kun immoo aammaadha gaa wajjin jireenya ammaa walii galaati أما الخاصة mayyaa khaasatan jedhamtu fayyaa isiin التي تقتضي النصرة allatii mayyaa taqtadii faraddu nasra tumsa rabbiin gabroota isaati tumsuufi والتأييد isaan kana jabeessu jechu jabeessuu kana faraddi jedhuuba liman udiifat lahu أضيفت له nama karaa isaatitti hirkifamte saniif jechu nama mayyaan san karaa isaatti daafaa godhamte hirkifamte saniif rabbi wajjin jireenya guutuu akka wajjin jiru san faraddi وهي مختصة isiin kasasamtuudha biman yastahiqu dhaalika يستحق ذلك nama sana akka godhatu kasasamtila من الرسل وأتباعهم ergamtootaa fi hordoftoota isaatirraa katee jarri sanuu ergamtoota isaatii fi hordoftoota isaa hordoftoota ergamtoota kanaaf egaa muumintoota fa'aadha isaan kanaa tumsuu kana gaafa amriin gaatti jabaatte tumsa isaatiin bira dhaabbachuu kana mayyaa kaasaa gabroota isaa warra isatti amana kanaa wajjin jiraatu tumsa fidaaf ni gargaara. Wammal waazil mayyatu mayyaan tun ammoo توجب ni wajjabsiifte لمن آمن بها nama isii tanatti amaneef jedhuuba كمال ثبات kamaalatta baate guutoomina gartee zigjaniitiin kanarra gad dhaabbatoo kanaafi jedhuuba قوة jabeenya gartee malee guutoomina jabeenyaa kana gaaduuba diin kanarra gajjabaachuu kana nama wajjabsiifti namni kana qabaannaan akka gaarii diin kanarra zigjee ganaa gad dhaabbachuu danda'a
ومن أمثلتها مثال سيت الراهي قوله تعالى جتش الله كن لن جدوبا أن الله مع الله مع المؤمنين مؤمن توتا وجين جرى جدوبا إن الله مع الذين اتقوا الله انغرتي من لي مع الذين غارد إسانني وجين تهادا اتقوا يجون إسانا سنو قيس صداتا جدوبا والذي إسانني وجين تهادا جدوبا ومسان سنو محسنون خغاري چراقان سنو وجين جرى warreen gaarii dalagan kanaa wajjin rabbiin jira jechuudha. إنني معكم Ani san lamaan wajjin hin jira eeggaa isaan lamaan sanatti dubbate Muusaa fi Haaroon kana. أسمع وأرى Niin dhagaa niin argaa harkaa fi dhageettiin isin wajjin jira hajuu kana. Gosoowwan akkanaa kun maal reemmaan tana laa taazan. Hin yaaddawin inna Allaha ma'anaa. Allahan wajjin jira hin yaaddahinii ergamaan rabbi iyyuu kun maali? Ma iyyaa haasaa rabbiin gabroota isaatii wajjin jiru jeniin tanaga. فإن قيل فإن قيل يوخن جامته هل المعية من صفات الله سما يمان تنصف الله ترى الذاتية تزاد تركفمتو تعد سنمو أو من صفاته الفعلية صف ربي تفعيليات متجاتيات يوخن جنتاته الجواب تيبسان أن المعية العامة ميان عامان سنه من الصفات أن الميت العامة من الصفات الذاتية صفة ذاتها صفة غرتي ملي ذاتيات الله ذات ما وجراتشو سن الراهي سنتونين لأن مقتضياتها إيجا لأن مقتضياتها يجون وانتوني غرتي سنتم قادو بمرتيس تفردي قوتو جدو بم ثابتة لله تعالى الله سبتو دا الله سبتو دا جدو بم أزلا وأبدا أزلي في أبد التل أزل جتشون وان درد دبر زمان وكخنا دابتان بين خدر دبر سنة في وابدا زمان فولد روح وكخنا دابتان بين سن كيس التل وان الله سبتيجرو كنا مخلوق ساقنا وجنجرات شونكن وانا كذا سبتيجرو جنين لا الله وأما المعية أما سر ملالو دانكا تجاتي جنان جتشو ذات ربي قبتي ونتون جرتي جتشو دقا ذاتان قبوس جرا سنتين ذات ربي دوما في دلالة التل قبتي جرت مخلوق ساقنا وجي أكره في جنة سنتي قدراسا علميسا تدبيرسا خنا وجين جراچون سنجتو وان ذات صدر راچن بانه قبتي تمجرتي جتشو ساتي ذات جارجا وأما المعية الخاصة أما ميان قاسان فهي يسين من الصفات الفعلية الفعلية صفة فعليات الراي صفتها ذاتية في فعلية جني جرتي مريم صفة فعليات الراي توجد تركفهم تو جتشو ما سنتوني لقى ربي تركفهم يا غيس هذا لقى مريم فريم ربين كان إن مقتضياتها إن مقتضياتها مقتدان سيوان تونسين تنفردوا راجعة ديمت للأسباب سببا تمسسر التأركت وتدلقوا خنجل ديمت لا توجد نرقمت بوجودها بوجودها سببان سنرقم وداني رقمت وتنتفي ندبمت بانتفاع چونغا سببان سن دبم وخنان دبمت أما دبينكا يوتي جبروت ربي تاتي لما قال ربي جالس دلقوا تاتي بعد ذلك تنجبات تاتي تمسسن أرقمت يوتي من وان سن رافقاتو ربي خن الراقا تنتاد بيتوك تاتي وري سيرقمون دندي سببني ati ajaja rabbii godhu saniin sababni ati qaala rabbii godhu sababni ati sodaa rabbii qabaachuu saniin san yoo ati dhabde siin argamtu jechuudha akka karaamaa argachuu akka rabbiin si tumsa wanta karaa si gargaaruu kana jedhuuba الباب الثاني عشر dubbii qabaa isa madda